Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Shawaa kaabaa Salaalee Dharraa keessatti hawaasni rakkoo irra gahe miidiyaaleetti himatan hidhamaa akka jiran barame. Kaaba Oromiyaa Salaalee keessatti gaaga'amni namoomaa hammaataan ilmaan Oromoo irra gahaa jiraachuu tibbana miidiyaalee hawaasaaf kaaniin balballoomaa ture. Erga balaan waraanaa faannoo fi waraana mootummaan irra gahu himatanii suuraaf viidiyoon naanna'uu jalqabe as kanneen yakka waraanaa irra gahe himatan loltoonni mootummaa adamsaniidhaa jiraachuu gabaasni arganne ifoomseera. Addatti namoonni suuraaf viidiyoon isaanii mul'ate kanneen yaada kennan baay'inaan 16 ta'an hidhamanii akka jiran ibsameera. Rakkoo hidhamuu isaanii kanaaf sababaan viidiyoon uummanni Salaalee Aleellaa irra deddeebiin aanicha keessatti raawwatamuu dhiyeessanii bosonatti baqatan mul'isu miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan qoodamaa turuu isaadha jedha gabaasichi. Viidiyoo sana irratti jiraattonni ajjechaa suukanneessaa dabalatee gocha gara jabinaa adda addaa hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaatiin jechuun miseensota milishaan irratti raawwatamaa jiraachuu osoo himatanii argama. Erga kun ta'een booda loltoonni mootummaa namoota rakkina isaanii irra gahe himatan adamsee hidhuu isaa maddeen odeeffannoo himaniiru. Kanneen sababa rakkoo isaanii miidiyaatti himanii hidhaman keessaa maqaan kan argame Tafarraa Maammoo, Abarraa Abbabaa, Ashaggiree Raamriim, Kaasiyyee Abtaamuu, Abbayyee Amiinuu, Luba Abbayyee Balaay, Abbayyee Arragaa, Taammanaa Gaarradoo, Mazgabuu Tashoomaa, Mulaalam Warquu, Immaayyee Abbabuu, Asmaraa Tamasgeen, Bizuu Tamasgeen, Immabeet Tamasgeen, Innaannee Abbabuu fi Tafarii ka jedhamanii fi kanneen biroon mana barumsaa Ceekaa jedhamutti hidhamanii jiraachuu eeramee jira. Hidhamuu namoota kanaan wal qabatee fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gocha mootummaan Itoophiyaa raawwataa jiru balaaleffataa jiru. Odeessa itti aanuun Keeniyaatti halkan aadaa Booranaa kabajame. Sagantaan halkan aadaa Booranaa kabaranaa sanbata 23 bara 2024 halkan Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti galma Boomaas jedhamutti sirnoota adda addaan kabajameera. Halkan aadaa Booranaa waggaa waggaan aadaa Oromoo Booranaa fi sirboota adda addaa agarsiisuun Keeniyaa magaalota gurguddoo keessatti kabajama. Akeekni isaas hawaasni Oromoo Keeniyaa keessaa baay'inaan jiraatan aadaa fi eenyummaa isaanii beekanii akka cimsataniif yaadame ta'utu ibsame. Jila Booranaa Kaalchar Naayit kana irrattis weellistoota abbootii gadaa dabalatee bulchitoota biyyattii sadarkaan jiran akka hirmaatan gabaafameera. Mootummaan Keeniyaas jila aadaa kanaaf beekamtii kennuun wagga waggaan bifa ho'aan akka kabajamuuf deeggarsa adda addaa tolchuun haga pirezidaantii yookiin nama bakka buusuun irratti hirmaachuun ni hordofama. Oduu keenya birootiin Itoophiyaan waggoota 10 dhufanitti konkolaattota elektirikii haga 500,000 fayyadamuuf hojjechaa jiraachuu ibsame. Itoophiyaan waggoottan 10 dhufan keessa konkolaattota elektirikii parsantii 95 fayyadamuuf hojjechaa jiraachuu ministeerri geejjibaa fi loojistikii beeksiseera. Guyyoota 3 darbanii Finfinneetti gaggeeffamaa akka ture simpooziyemii fi egzibiishiniin idil addunyaa moobaaliziitii xumurameera. Ministeerri deetaan ministeera geejjibaa fi loojistikii Baaraa'oo Hasan Itoophiyaan humna haareffamaa fayyadamuuf karoora bal'aa qabaachuun hojjechaa jirti jedhani. Damee geejjibaan oomisha konkolaattota elektirikii babal'isuun baasii boba'aa hir'isuu fi naannawaa magariisaa ijaaruuf hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Manni hojii ministeerichaas waggoottan 10 dhufan keessa konkolaattota elektirikii 432 hanga 500 faayidaarraa oolchuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru beeksiseera. Yeroo qabame keessatti konkolaattota biyya alaarraa galfaman parsantii 95 konkolaattota elektirikii akka ta'an ibsaniiru. Konkolaattonni kunneen bal'inaan akka hojiirra oolan mootummaan tumsaa fi hordofii olaanaa taasisaa jiraachuu dubbatanii jiru. Oduu keenya birootiin Tplf rakkoo qabu furachuu baannaan badhaadhinni aangoo isaa ni fudhataa jedhani. Obbo Geetaachoo Raddaa addi bilisa baasa uummata Tigraay rakkoo keessoo isaatti dhalate waliigalteen furachuun dhiyaachuu qaba jechuun mootummaan federaalaa akeekkachiisuu pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay himaniiru. Obbo Geetaachoon haala naannoo Tigraay keessa jiru sadaasa 24 bara 2024 kaleessa sabaa himaaleef ibsa kennaniin qaamoleen Tplf lamatti qoodame gaggeessan bulchiinsa siviilii irratti fonqolcha mootummaa gaggeessaa jira jechuun irra deddeebiin dubbataniiru. Waraanni ture xumura argachuu isaatiin booda seera qabeessummaan isaa akka deebi'uuf gaafachaa akka ture paartiin ijoo naannichaa Tplf murtee boordiin filannoo biyyaalessaa akka haaraatti irra deebi'ee akka galmaaf darbe osoo hin fudhatiin hafee kora waliigalaa gaggeessuun isaa keessoo isaatti waldhibdeen uumamee aangaa'onni paartichaa qoqqoodamuun isaanii ni yaadatama. Gareen dursa Tplf Debretsion Gebremichael fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo ce'umsaa obbo Geetaachoo Raddaa hoogganan gidduutti
torbanoota darban keessa wal himachuun kan ture yoo ta'u bulchiinsi yeroo gareen fonqolchaa aangoo gochuuf socho'aa jiru akka jiru ibsuun isaanii yaadatama. Obbo Geetaachoon fedhii aangoo guutummaan guutuutti to'achuuf fedhii qabu kan ittiin jedhan aangaa'ota olaanoo gara mootummaa federaalaatti deddeebi'uun aangoon akka isaaniif kennamuuf gaafataniiru jechuun himaniiru. Si'a sadii gara mootummaa federaalaa deemaniiru, wanti akkas jedhamu hin jiru, waliin ta'uun dhufuu qabdu jedhamaniiru. Walga'iin gaggeessanis akka koraatti hin lakkoofnu jedhamaniiru jechuun dhaabbatichi marii keessoo gaggeeffachuun akka furatu itti himamuusaa dubbatanii. Obbo Geetaachoon ibsa kennaniin haalli siyaasa Tigraay keessa jiru sadarkaa yaaddessaa irra ga'aa jiraachuu himuun Tplf oolchuudhaaf marii taasisuudhaaf qophii ta'uu eeraniiru. Mootummaan federaalaa Tplf rakkoo isaa akka furatuuf waamicha taasisaa jiraachuu ibsuun ta'uu baannaan garuu bulchiinsi yeroo naannichaa paartiin badhaadhinaa akka harka fudhatu akeekkachiisuu dubbataniiru. Paartichi mariidhaan rakkoo isaa furachuu yoo hin dandeenye aangoo mootummaa naannichaa badhaadhinni ni qabata jedhamee itti himameera. Sababiin isaa immoo waliigaltee Piriitooriyaan aangoon Tplf qofaaf hin jedhu. Waldhibdeen dursaa Tplf fi pirezidaantii bulchiinsa yeroo gidduu jiru ji'oota darban keessa hammaachaa dhufe caasaa bulchiinsa naannichaa sadarkaa garaa garaa keessatti giddu seentummaan hammaachaa akka dhufe bulchiinsi yeroo ibsaa torban darbe keessatti eeree ture. Gareen Debretsiyooniin durfamus bulchiinsa yeroo irratti himannaawwan garaa garaa dhiyeessaa akka ture yoo ta'u qaamoleen lachuu humni nageenyaa naannichaa gama kamirraayyuu osoo hin gorin walaba ta'ee akka furuuf hubachiisaa turaniiru. Oduu keenya dhumaatiin waraanni Israa'el akka gabaasetti Hizboollaan daangaa Libaanos irraa rokkeettiiwwan 250 itti dhukaaseera. Fulbaanatti erga muddamni gidduu isaanii jabaate haleellaan Hizboollaa kun isa jalqabaadhaa jedhameera. Kaabaa fi giddugala Israa'elitti namoonni baay'een yoo miidhaman gamoowwan immoo manca'aniiru. Gariin isaanii Teel Aviivitti siqanii argamanidha. Haleellaan kun isa Israa'el gaafa sanbataa giddugala Beerut irratti haleellaa qilleensaa raawwatteen booda dhaga'ame. Haleellaa Beerutii yoo xiqqaate namoonni 29 ajjeefamuu ministeerri fayyaa Libaanos ibseera. Gaafa dilbataa miidiyaaleen Israa'el lola milishaa Iraaniin deeggaramu Hizboollaa wajjin adeemsifamuu dhaabuuf Libaanosii fi Israa'el gara waliigaltee dhukaasa dhaabuutti adeemaa jiru jechuun gabaasaa turteetti. Rokkeettiin Libaanos irraa dhukaafamuun booda poolisiin Israa'el caccabaan rokkeettii naannoo Teel Aviivitti kukkufee argamuu himeera. Haleellaan kallattii ollaa tokkorra bu'e manneen gubee balleesseera jedhe humni ittisaa Israa'el. Hizboollaan haleellaa giddugala Beerutitti raawwateef deebii akka kennu kan hime yoo ta'u Teel Aviiv irratti xiyyeeffachuun kaampii waraanaa 2 irratti akka dhukaase hime. Humni waraanaa Israa'el boodarra haleellaa qilleensaa 12 biirtuuwwan ajajaa Hizboollaa Dayii irratti raawwachuu himeera. Ministeerri fayyaa Libaanos gaafa dilbataa lakkoofsi namoota lubbuun darbee 20 haga 29 akka ta'u caqase. Haleellaa Israa'el akeekkachiisa malee gaafa sanbataa raawwatteen walumaa gala namoonni 84 ajjeefamaniiru. Humni waraanaa Israa'el dhimma kana irratti yaada kennuu baatullee miidiyaaleen Israa'el haleellicha qondaala olaanaa Hizboollaa Mohammed ajjeesuu irratti akka xiyyeeffate ta'uu himte. Israa'el lola Hizboollaa waliin taasiftuun jiraattonni 60,000 kaaba Israa'el irraa buqqaan akka deebi'aniif jetti. Libaanositti onkoloolessa bara 2023 irraa qabee namoonni 3,670 kan ajjeefaman yoo ta'u yoo xiqqaate 15,000 kan ta'an madaa'aniiru. Akka qondaalonni Libaanos jedhanitti kanneen miliyoona 1 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.